filannoo haqa qabeessa taniin qabne. Uummanni akka barbaadetti fe'isaatiin akka hin filanne beekameera. Taajabdoonni Oromoo persentii 90 caalaa tan ta'an iddoo filannoo akka ari'amanii fi akka hi'aman beekameera. Uummata irraa kaardii saamanii ofuma isaaniitiif of filachaa akka turan dabballeen viidiyoo kana gochaa akka turte paartiilee mormitootaa ibsanii jiru. Mootummaan wayyaanee filannoon kun otoo jalqabamiin harka guddaa moonee jedhanii miidiyaalee adda addaatti ibsaa turani. Kanaan ol qabatee persentii 99 qabxii riikardii kanaan dura qabanne ammallee qabannee jirra. Harka guddaa moonee jedhanii uummata keessatti miidiyaalee adda addaan haasa'anii turani. Waraanni mootummaa sibiila hidhate iddoo filannoo gaggeeffamu irratti marsee akka ture beekamee jira. Kanaan ol qabatee uummanni sodaa malee karaa filannoo itti gaggeeffamu akka hin deemne goo'ee jeeqee tureeyyuu. Namoonni mootummaa uummata filannoo kan deemu daandii irratti qabanii kaan kanniisa filaa jedhanii jeeqaa fi canqaa akka turanii fi kaan immoo kaardii isaanii irraa fudhatanii filannoonni uumeera kanniisni moo'eera deebi'aa karaa mana keessanii maal hojjettanii jedhanii uummata sodaachisaa fi cinqanii kana gochaa akka turanii fi bakka taajabdoonni hin jirretti namoonni mootummaa ofumaaf of filatanii filannoo kana moone jedhanii uummata keessatti odeeffannoo odeessaa akka turanii fi mootummaan kanaan ol qabatee mootummaan wayyaanee namoota jeeqaa fi reebaa yookiin ajjeesaa akka jiru beekamee jira. Fakkeenyaaf guddina lixa shawaa Oromiyaa irratti namni tokko waraana mootummaan akka ajjeefame kunis himatamee jira. Walumaa galatti filannoon kun kan gaggeeffame namoota ittiin hi'uu fi ittiin ajjeesuuf malee bulchiinsa dimokiraasii fiduuf akka hin taane mul'isa.